السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشماركم meeshaan kun meeshaa ammoo deemudha jechuudha. Akkuma argaa meeshaan kun meeshaa baay'ee ija namaallee hawwatu akkuma san illee meeshaa baay'ee bareedaa ta'edha. Meeshaan kun ajajaan hojjetame jechuudha. Ajajaan yeroo isin jedhu online irraa buufamee internet irraa buufameetiin footoon isaa nutti ergame akkuma filannoo isaaniitiin nullee akkuma sanitti koopii goone akkuma kun qopheessinee fi jira jechuudha. Meeshaa quality ta'e ogeessa kennan hojjennee fi dhiyeessinee jira jechuudha. Warroonni Ashaa Ndaka Dirf YouTube chaanaalii kennaaf haaraa taatan subscribe gochuun gama keenya akka dhuftan isiniin jenna. Warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jecha viidiyoo yeroo laaltan immoo awwal marraa like tuqaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan Ashaan immoo tokkoon meeshaa kanaa gatii isaa isinitti himti. Haala hojmaata isallee isinitti himti jechuudha. Ogeessa kennan asitti hojjetama wanni adda godhu keessaa jechuudha. Ijaan laalaa akkaataa abbaan laallatee hojjisiisutti abballeen kun yeroo ammaa kana viidiyoo duuba dhaabbatee ilaalaa jira jechuudha. Maaliif meeshaan kun baay'ee dasna jedhee jira jedhee haala koomenti godheetiin gammadee itti fudhataa jirutu jira jechuudha. Warroonni namoonni yoo barbaadan haga mana keessanii isin geessan jechuudha. Meeshaa kana wanni adda nu godhu keessa meeshaa haga manaatti namaa geessudha jechuudha. Oromiyaa guutuu keessa asin Jimma yoo jettan asin Oromiyaa guutuu lakkaa'ee isin fitu waan ta'eef hunda isin geessina Ashaan tokko isin geessu. Ayyera waktu kena cerita subscribe sudah nih juga sih nggak usah nih nih dah waktu kena apa kalau timan kera gitu karena asal ditanya apa pun juga apa ada waktu kena sana karen jadi misalnya kemudian atau kau juga tapi aku harus tanya desain ini sih online rawuskan terbiar aku mungkin berbeda sih wajah tapi turunnya kena akhirnya sudah waktu kena masa juga sih kameraman sih agak sudah waktu kena jadi nalga karena kasih proses mission ya rumah karena kalau sih sudah jadi aja karena ini sih dah kau jadi tapi dah aku mature oleh ulun jadi ini boleh juga kalau jadi ya roh rajul ini tak kasih naik jadi waktu kena karena fakkatal kan pun aku sini tiba dia dia kau yo jalatan hun kisahnya aja jatan kalau bukan aku jadi tapi kalau jadi sekali. Gama-gama juga nama itu kan orang kalau itu jauh kena kalau berkata mau jalan sih masalah alam kalau itu jauh kena masalah untuk masyarakat kajalan deh aku mau kena itu jauh kena TV inci sudah minum atau kalau itu dah tu kena cerita ada darah dia tadi kalau misal ada misal mereka jadi disangka sudah ini stand di mana dia sanito como mau darah kamu harus tahu di apa gupar oleh jadi itu dulu itu pun ada kalau itu dah kena nu itu pun ada aku semua dijera ada anda kan dia tanya rutan wanti sini update untuk kunjuru curah misal elektronik sih misal
meeshaa mana keessaa wanti hunduu asitti hojjetama. Xarapheessaa adda addaa wanta barbaadan ajajattanii hojjechiisuu dandeessanii. Lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 9 jechuudha barreessuu dandeessanii. Akkuma argitan kana wanti hunduu ni dalagamu hin jenna. Asitti immoo tappeellaa keenya kan laaltanii lakkoofsa barbaadan iskiriinshot gootanii seef godhuu dandeessanii jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya amma kallattimaan meeshicha gara fe'uutitti eegallee jira jechuudha. Akkuma argitan kana dolaaba masaaba lamaan keessaa baasanii jiranii sababni isaallee akka ittiin ulfaanneef jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo kallattimaan amma fe'uutti jiranii abbaan meeshichallee kunoo firaasha qabatee isa dhaabatu sanidha. Inshaallah kallattimaan gara alaatti baasaa jiran jechuudha. Kunoo daawwattoota keenya kun meeshaan argitan kun immoo meeshaa hojjetamaa jirudha. Hunduu gaafa ba'ee tartiibaan akka isin bira gabaabdii qabna. Kun akkuma argitan kana masaaba harkatti qabanii kaan dolaaba harkatti qabanii wal dolaaba baasuun baay'ee ulfaataadha. Nama hedduun itti duudanii baatan jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaataa asitti immoo iyyuu meeshaa biraatti didduun seenee jira jechuudha viidiyoo gizeera warra eda'u. Daawwattoota keenya waan barbaadan kamuu yoo ajajattan eessumallee yoo ta'e isin geessuudhaaf qophiidha isiniin jedha daawwattoota keenya. Warroonni WhatsAppiin turtanii yeroo baay'ee oduun argatin turtanii nama jalaan dubbattu jettanii komentii adda addaa barreessitanii mootu dhiifama isiniin jecha sababni isin jalaa dubbanneef waan biizii ta'eef waan namni itti baay'atuuf malee eenyumaayyuu keessummeessuudha kaayoon kiyya jechuudha daawwattoota keenya. Warri carraan isin ga'uu dhaballee obsaan eeggadhaa deebii ana dubbisaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Ashaa Dakaa Dirbira dhuftanii wanta isin barbaachisa kamuu ni argattan isiniin jedha ammallee akkuma duraanii jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana listiin saraamikii kun yeroo ammaa kana gatiin isaa baay'ee qanniseera isin himee ture. Kana bichaa miti viidiyoon kun diingatatti seenee malee ani isin agarsiisuuf miti. Daawwattoota keenya kan isiniin jechuu barbaade mana ajaa'ibaa tokko viidiyoo kanarraan ni dhufa. Haga qarshii ijumaan laaltanii argitan gatii isallee isin hima haga dhumaan wajjin tura. Asitti immoo ogeessi keenya balbala kana hojjannee mana geessee rakkabaa jira jechuudha. Waan hojjennu hunda viidiyoo waraabnee gadhiisuun nuti hin tolu malee guyyaarraa wanti biyya keessa faa kabaasnee manaan geennu baay'ee daawwadda mana mukaa bannee jechuudha daawwattoota keenya. Kallattiidhaan manaan ga'uu bicha osoo hin taane girgiddaratti qabsiisee kun haala kanaan karra kana qalamiin gizee awwaara adda addaa tuqee daddaalachatu jira akka hin daalachanneef vaarnishii haala kanaan maashina qabatee deemee itti racca'aa jira jechuudha. Maaliif bareechuudhaaf fagaggi jedhee akka awwaara tokko malee abbaan tarakkabatutti jechuudha haala kanaan. Gatamaa jechuudha daawwattoota keenya. Asitti mootiyyuu mana naalaaleettee obboleettiin ta'e takka viidiyoo mana hedduu waraabee ergee fi garuu bitattuu isii isimaaf rabbitu beeka. Asitti manni kun qarshii miliyoona 3,800 jedhaniini ka xumuramee kaartaa pilaanii qaba bishaan qaba. Akkasiin jedha daawwattoota keenya safara kanatti xiqqoo manni gatiin isaa gadi bu'aadha. Gara biraatitti yoo ta'u mootu gara miliyoona 5 miliyoona 6 akkas jedhaniini mana akkana kana garuu odoo birriin jiraattee miliyoona 5 illee bitanii kaartaa pilaanii qaba gara takka wanni keessaa dhiqanii fi wanni waciitti baasan hin jiru. Asitti immoo Arabiyaa Majliisii bakki nu dhayne hin jiru waan ta'eef Arabiyaa Majliisii tu jira. Asitti immoo ampuulii adda addaa namaaf waraabne jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata warra ampuulii mana keessa galfachuu barbaadanillee asumarraa iskiriinshot gootanii kananaaf viidiyoo jettan binnee bakkaan isinii geenne jechuudha daawwattoota keenya. Share like subscribe gochuun irraanfatinaa viidiyoon keenya kaardhaa akkana fakkaata haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura isin jecha kana bichaa miti ammallee kunoo ka girgiddarraa warri jettan ka girgiddarraa kan mootiyyuu warri barbaadan ka geexii adda addaa qabu innillee kunoo akka argitan kana aynatoota adda addaatiin jira jechuudha daawwattoota keenya ka barbaadan iskiriinshot gootanii gara keessatti naa erguu dandeettanii ampuulii viidiyoo nu waraabe warroonni jettan baay'eetu jira jechuudha. Ka baraandaa ka saalonii ka kifilii ka waan hundaatu jira jechuudha daawwattoota keenya. Kammoo geexidhaaf xixiqqoon geexidhaaf daarii irratti galtutu jira. Kunoo biyya keenya akkuma biyya arabaatti wanti hin jiru isin jechuu barbaada daawwattoota keenya. Akkuma argitan kanatti wanti isin barbaadan kamuu fuluus hin jiraanna wanti hin jiru kunoo kun suuqii ampuulii bichaadha jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata.